Jaalala waan fakkaatu kan hawaarra barrisu addunyaa kana kan dhiphisaa jiru UFO. Gaafa barrisan xiyyaararra saffisa kan qaban hawaa keessa badanii kan dachiitti gad dhufan kan bishaaniif qilleensa osoo hin jenne humni harkisa lafaa osoo hin rakkisiiniin kaatan. Akkaataan isaan itti mul'ataniif akkaataa isaan itti badan yaada dhala namaa ol kan ta'eef ibsuun nama rakkisu. Kana fakkaata jedhanii dubbatu warri UFO argan. Hojjettoonni raadaarii gaafa dubbatan UFO'n gaafa balali'an sagalee irra dachaa 30 akka balali'an dubbatu. UFO'n daqiiqaatti kiiloomeetira 96.5 akka balali'an dubbatama. Egaan sa'aatiitti kan isaan deeman kiiloomeetira 5793.5 ta'uusaati. Ajaa'iba! Jettiin addunyaa kanaa beekamaan sa'aatiitti kiiloomeetira 1931.2 balali'a. Kana jechuun UFO'n dachaa 3 caalama jechaadha. Xiyyaarri gaafa saffisa guddaan balali'u samii irratti mallattoo hurrii yookaan aaraa kan dhiisu yoo ta'u, UFO'n garuu dachaa xiyyaaraa 3 balali'aa aara tokkoyyuu dhiisee hin darbu. Kan hordofaa jirtan Siinan Entertainment subscribe gochuun seenaawwan garaagaraa nu faana yaadaan hordofaa. Meeshaa kamiinillee hordofamii bira ga'uun hin danda'amu. UFO'n lafarraa, samiirra, galaana keessa deemuun isaanillee hibboo dhala namaatti ta'edha. Biyyoota guddataniifis hibboo hin hiikamne ta'uun dhukkuba mataatti ta'e. Akka afaan Ingiliffaatti UFO jechuun unidentified object yookaan akka afaan Oromootti wanta maal akka ta'e adda hin baane jechuudha. Bal'isaan xiyyaaraa tokko guyyaa tokko osoo hawaarra balaliisu wantoonni hin beekamne 9 hawaarratti arga. Yeroof xiyyaara waraanaa se'us gaafa hubatee ilaalu waan ijjitawaa fi hin beekamne ta'e. Wanta arge kana yeroo uummatatti dubbatu alasuma gaazexaawwan garaagaraa wal harkaa fuudhuun dubbachuu eegalan. Ajandaa tibba sanaa ta'ee fi fuula jalqabaa irratti baasuus eegalan. Kun kan ta'e egaa bara 1947 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti ture. Naannoo gaara Reenar Waashingtanitti wantoota baattoo siinii yookaan finjaala fakkaatan 9 wal fakkaatan 9 arga. Wal faana bitaa gara mirgaa bitaatti gadi olii gad barrisu. Kaayitii Chaayinoonni hojjetan fakkaata. Ameerikaanis tibba kana Sooviyetii fi biyyoota tokko faana ilaalcha gaarii waan waliin hin qabneef meeshaa basaasaa jaraatti shakkuun akka xiyyeeffannoo Ameerikaa keessa seenu taasisa. Gaazexeessitoonni wal harkaa fuudhuun hafarsuu fi gaaffiin uummataa fi nageenyi Ameerikaa yaaddessaa ta'uun hooggantoota Ameerikaatiif dhukkubbii mataa ta'e. Ameerikaan jabina isheetiin dhaadattuuf qaroomaan jabduu ta'uun ishee boquu gadi cabe. Kana qofa miti. Qorattoota ishee fi hooggantoota waraana ishee irraa filachuun kophaatti kutaa qorannoo mataa isaa danda'e akka hundeessituufis ishee dirqisiise. UFO'n warra qaroomaan qaariyaan kan dandeettii dhala namaa olitti qabanii bira ga'uu hin danda'amne ta'anii argaman. Kana malees tilmaama namoota hedduun addunyaa biraa irraa kan dhufanii fi nu gabroomfachuuf jiru jechuun sodaa qabanii fi yaaddoo isaanii dubbachuu eegalan. Kana qofa miti. Asoosamni saayinsawaa fi dookumantariiwwan garaagaraa irratti fakkeeffamuun hojjechuu eegalan. Addunyaa jiraa irrattis akka nama gabroomsaan agarsiisaa garaagaraa mul'isan. Eeyyeen UFO'n kanaan ala eenyuufuu bakka ijjitawaa ta'e. Lammiilee biyyattii dabalatee zoonii 21 irraa yaaliin gadhiifamuu kan jedhus gungumiin eegale.
Walumaa gala garuu UFO'n maal akka ta'ee fi yaaddoo hamaa biyyoota guddatan qofaa osoo hin taane addunyaa kanaaf ta'uu hin ibne. Keessattuu iccitiin isaanii bira ga'amuu dhabuun isaa hibboo guddaa ta'e. Yeroo garaa garaas mul'atanii dhabamu malee ka'umsaaf ka'umsi isaanii hin beekamu. Isin UFO'n eessaa dhufe jettanii yaaddu? Addunyaa kana ni gabroomsu moo nu faana jiraachuu fedhu? Jechuun kan isiniin gaafatu Siinan Entertainment yoo ta'u, odeeffannoo akkasiif kan biroof nu hordofaa dhaamsa keenya. Qopheessaan Siinan kan isiniif Seenessa an olii qaadidhaati. Qophii biraan haga walitti deebinutti nagaatti. Entertainment Youtube.